Kuno, guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota suuraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin biraa jiraatu arraanta dhufeen jira. Isin jala turan jiraachuu guys. Waa'ee giftii torbee dabree ayyuun gartee naaf kan tasanii maal akka ta'e komentii barreessaadha. Viidiyoo gartee isiniif qabadhan dhufa nama gartee gaaffii sirrii deebise isin ijeen ture jechuudha. Jidduun ammoo gartee wanni takka takka sun qabattee ayyuun ammoo giftiidha moo dhugumaan gartee giftii naaf fidde moo maal kan jiru anis shakkiina ture jechuudha. Amanuu hin dandeenye walumaa galatti arraan tana waan jiru dhugaa jirtu isiniif qabadhatiin jira hanga dhumatti nagin tura namoonni gartee yaasuu biraa sabiskiraayib godhatii moo'ataadha asumaanuu gartee koongiraa galatuma ulfaadhaadha kuma dhibba galleen jiraachuu thank you guys I love you alhamdulillah rabbi fi galnaa ga'u kuma dhibba gallee jiraachuudha kun hundinuu gartee hamilee gartee isinii turtanii fi waan gartee na duubaa dhaabbatanii na jabeessanii fi galatuma ulfaadhaa I love you guys. Inshallah malee galtee gara fuulduratti kuma dhibba akkuma gartee inshallah amma galee kanatti dhibba lama dhibba sadii dhibba afur miileena inshallah ni deemna hanga gartee wajjin jirutti saniifuu yeroo hunda gartee hamileena turuu hin dagatinaa isin jaa namoonni gartee keessan dhuftanii kun giraan hangattan hundi keessanuu galatuma fadhaa namoonni gartee yaasuu kuma dhibba galuu qabdaa gartee dursanii gartee naan jecha turtanilleen galatoomaadha kun ammaan tana galla jirra. Arraan tana immoo akkuma beektan gaa waa'ee giftii sanii maal akka taate isiniif qabadhatiin jira. Akkuma beektan gaa Seedoon biyya Yemen jira. Achittillee ammallee gartee waan biraatu gartee irra gahaa jira jechuudha. Osoo giftii hin banne haala gartee Seedoon keessa jiruu fi akkasuma gartee waan biraa takka waan gartee ayyuun ammallee gartee nu godhaa jirtu takka isinitti hima. Akkuma beektan gaa Seedoon Yemen hanga ammatti Yemen irraa hin galle Salaam irraa paaspoortii fuudhe sababa sanallee gartee torbee dabre jechuudha. Seedoo gartee paaspoortii irraa fuutee gartee wannis paaspoortiin si godhu hin jiruuti. Paaspoortii kana intalo tanaaf deebisii fi jeeniin ture jechuudha. Paaspoortiin gartee uumas hin godhu. Inni immoo gartee paaspoortii wanni gartee irraa fuudhee fi bira qabee fi bakka gartee intaloo san itti dhokoysite yookaan immoo gartee bakka isin jirtu waan gartee Salaam waan beektuuf jecha bakka san yookaan bakka intaloon jirtu haa agarsiiftudha. Yookaan immoo bakka itti dhokoysite gartee haa baastuudhaafin paaspoortii gartee bira qabaa jira. Saniifuu isinuu gartee booda waan itti galtuu yoo dhabde bakka intalootti dhokoysite yookaan bakka isin jirtu dhuftanii himtiiti. Saniifuu ati gartee dhiisinaan jechuudha. Ani gartee marrajaan nagee jira Salaam gartee baharaan karaa biyyaa galaa jirtiti obboleessoo karaan kunillee gartee halaa kaati kannee fi injeen paaspoortii bakka halas waamama gartee intaloo tanaatu gartee dhiisiti kara biyyaas deebiin jeen. Almuhim gartee waan baay'ee dhaasawame dhumarratti gaa Seedoolleen gartee viidiyoo isin gadhiisi jira. Salaam karaa baharaatiin kara biyyaa galaa jirti jechuudha. Kun immoo hedduu ulfaataadha. Karaa baharaatiin gartee bahara gubbaarra deemanii gartee kara biyyaas deebuun baay'ee ulfaataadha. Riskii rakkina hedduu jira. Lubbuu fi dhabuu jira ulfaataadha jechuudha. Amma isin gartee yoo gartee waa taate yoo gartee balaan takka irra ga'e Seedoo gartee maqaa balleessuudhaaf waan biraa gartee haasa'uudhaaf jechuudha. Ani dhugumatti namichi na gartee silaa waa'een isii ulfaataadha jechuudha. Sumayyaa wajjin illee gartee wal lolanii jiranii dhugumatti amma gaa Saayid maal jee ani paaspoortii siidhaa gartee niin deebisaa fi hundaafuu Rabbiin gartee Seedoo haa gargaaru. Amma gaa Seedoon gartee yoo intaloon tuwwaa taate waan biraati jechuudha. Amma isin gaa adaniin jiraattee viidiyoo rabbii jirti. Osoo isin gartee adan irraa hin baane karaa gartee baharaa hin seenne Seedoon gartee daddaffiidhaan gartee paaspoortii san gartee fuudhee gartee ka geessuuf ani tiiman jiraachuu. Yoo qabdee yoo gartee ka agartu ta'e dafiitii fiigiitii takkaatummaan geessuufi yoo gartee si ka dhokotee takkaa namatti shufeeratti jechuudha. Paaspoortii san itti erguuf hin jeeni beektaa. Garuu kana godhuudhaaf yoo isin bilbila jalaa kaastee hojii haasofte yoo bakka isin jirtu bareedha jechuudha. Yookaan immoo yoo kanumatti ka'ee fiigee adan ka dhaqutee isii hin arkutaa jechuudha. Saniifuu kasaaraadha. Seedoon walumaa galatti silaa osoo gartee achi taa'uu baatee kara biyyaas deebi'ee ani takka lama irratti himatiin jirasi achiillee gartee wanni godhaa jiru hin jiru. Sumayyaallee gartee asii kalas
amman tan duraan gartee guyyaarraa gartee viidiyoo gadhiistee amma isheen callistee jechuudha. Mana gartee silaa isiin duraan jirti naan jedhu tokko kaayinaan dhaqallee mana sanillee gartee jirti. Anis bakka attuma dhiisee akkuma beektan gaa ayyuulleen amman tana wayyaa jirti. Tasgabbootee qalbii fiddee deebitee jirti. Ayyuun eega giiftii naaf fiddee booda jechuudha. Dhuftee maallaqa na gaafate san booda jechuudha. Intaloon gartee wajjin jirtu garaa qabdii naan jetti. Ayyuun immoo natti mun feene. Ani immoo shakkan jiraachuu gaafa gartee sheekha bira geessallee akkuma gartee lallaafatti. Akkuma goggodhatti shakkan tureen. Amma immoo maallaqa nan gatti dhuftee. Ayyuu maallaqa kana gartee nuu fuutaa sumatti erginaa. Sumaaf kan maallaqa kan hundi gartee eessa geessite. Kaasayyoon gartee kan deemee eessa geessite maallaqa. Waan kana nin tolchu. Silaafu gaa eega gartee dhuftee na gaafate jedhan firraa maallaqa hanga tokko ifirratti kan jechuudha. Akkasiin gartee gaafadheen dhabee maal jettee ammas akka gartee aartee waan biraa keessan galle maallaqa hanga tokkotti kanne ayyuu ammaan tana yaadni siidha maali? Seedoon gartee maallaqa si bira kaayee jira yookaan immoo gartee sitti ergaa jira. Sanirraa naa kanne yoo gartee si birallee hin jiraanne amma naaf kanni booda gartee yeroo ni dhufe siif kanna jettee jechuudha. Maallaqa gartee hanga tokko kannee fi akkasiin gartee tasgabbootee waan gartee sila barbaadu sun gartee akkasiin godhatu godhan jiraachuu. Isiinuu boru deebiin siidhaaf hin qabu yookaan immoo guyyaa lama sadii booda gartee deebiin siidhaaf hin qabu. Walumaagalatti rabbiin gartee seedotti haa fidu gaayis. Kan kanan jaa. Ammaan tana gama giftirti ceenaa waa'ee giftii wal qabatee nama gartee gaaffii sirrii argate jechuudha. Isin badhaasnaa jannati ture jechuudha fayyuuni. Badhaasnaa keenyas maal ture? Yoo gartee biyya keessa jiraatan bakka isin barbaadanitti galtee isin affeeraadha. Yoo biyya alaa jiraatanillee yeroo gartee haa biyya galtan yoo nuuf galtan bakka barbaadanitti gartee isin affeeraadha bakka. Waan barbaadan isin affeeraadha. Garuu namoonni gartee gaaffii sirrii argate jechuudha. Nama gartee muraasa jechuudha. Nama gartee 5 caalu. Nama gartee gaaffii sirrii argate jechuudha. Komentii baay'ee barreeffame. Komentiin 500 oltu barreeffame. Kana hunda keessaa namni gartee gaaffii sirrii argate nama 5 caalu jechuudha. Walumaagalatti namoonni gartee hedduun keessan dhuftanii yaasuu giftiin san maali jettanii gartee gama WhatsApp-tiin gartee gaafatan ni jirtan jechuudha. Kaanis ammoo giftii san gartee maal akka ta'e warroonni gartee baruudhaaf ariifatu hedduu jiraachuu. Namoonni gartee bilbila siif fidee jiran jira. Namoonni gartee waaletii boorsaa kan dhiiraa kana siif fidee jiran jira. Namoonni gartee bilbila siif fidee jiran jira. Shittoo jira. Sa'aatii jira. Ilkeedha siif fidee jiran jiraachuu. Ilkeen giftii godhamee ni dhufa. Amma namoonni tokko ilkeedha siif fidee naan jesan jira. Kan quraana siif fidee jesan jira. Waan baay'ee ajjabni guys. Ni soobdii dhagaadha siif fidee namni jeen jira. Ani fifu gartee ayyuun gartee dhugumaan gartee waanaa fiddi jee yaadeen beekochuu. Dhugumatti ayyuun gartee qalbii fitti deebuu sidhaati kan hundinuu gartee kan nama agarsiisu. Maaliif ammaan tana eegan gartee sheekha bira geesse booda tasgabbiidha yeroo haasawtuu jechuudha. Tasgabbiidhaan haasawtii ariifannaa gartee xiqqeessitee jirti jechuudha. Akka durii miti. Ani gartee duraan illee gartee amala ayyuudhaan hin beeka. Maaliif nama tokko gartee amala isaa beektu jalas mara gartee sin rakkisu sin dhibu jechuudha. Qabuun sin dhibu. Yeroo sin gartee aartee gartee harkaan fiidu yeroo sin gartee aartee gartee harrabaan fiidu illee waan gartee beekocha laashumaan jalaa jaa. San booda ishiinuu gartee gartee yeroo sun dabarsite booda dhiifama nan gatte jechuudha. Yaasuu barreeffamtu gartee si aarsee bannaaf dhiifama jettiti dhiifama gaafate jechuudha. Booda irratti kaameeraa booda jechuudha. Saniif nama gartee amala isaa beektu sin dhibu. Walumaagalatti maal akka ta'e ani mataan kiyya ayyuun dhugumaan gartee waa bittee giiftii naaf fiddi jee hiyyaanna jechuudha. Walumaagalatti illee gartee ariifadheetiin mee wannummaan kun maali jee namni hedduullee gartee keessan bani jedhanii gartee na rakkisnaan. Kunoo guys ይከፈት guys ከፍተናል። Wow. Guys. Wow. Guys. Shit, guys.
guys ayyuun fayyite jechuudha. Wow guys waan barana jira jechuudha. Wow kuni maali? Wow sa'aatiidha kun. Garuu sa'aatii kana nin qaban. Sa'aatii kana nin qaba. Guys kun la sa'aatiidha. Shittoo fi sa'aatiidha jechuudha guys. Wow guys. Agartanii ni mul'atami? Shittoo fi sa'aatiidha. Garuu sa'aatiin tuni sa'aatii shamara fakkaatti guys. Wow. Apostol garuu sa'aatii shamara fakkaatti. I don't know. Ayyu, thank you. I love you. Thank you, my sister. Thank you. Edaa kana bittee dheengadda dhuftee maallaqa na gaafate jechuudha. Way anaaf irraa habatu. Waan baaste dhuftee na gaafate jechuudha guys. Isti shittoon ta'a kamii? Viidiyoo dheengadda waraabeen isliifin gadhiise jee narka badee beektaa na jala bade. Mansur Jamal. Isma fideen jaabar. Walo. Maashaallah inni baqa. Ayyuu thank you. Ayyuu galatoomii. Edaa wannummaan isin gartee maallaqa na gaafatu kanaafi. Amma maallaqa walirraa fuuteen bira kana bittee fidee jechuudha. Ayyuu haa ta'u rakkoon qabu. Amma booda deebitee na gaafate maallaqa biraa. Hundaafuu namoonni gartee gaaffii sirrii harkatan jechuudha. Nama muraasa jechuudha. Nama muraasa koomentii asirratti viidiyoo irratti isiniif maxxansa. Sa'aatiidhaa fi shittoo warra jettan harkatan. Namni immoo gartee kophatti sa'aatii jettan hin harkanne jechuudha. Maaliif wajjin deema waa wajjin deemu jecha hin ta'u. Namni immoo kophatti illee gartee shittoo jettan dhabdan jechuudha hin harkatan. Maaliif sa'aatiidhaa fi shittoo fi sa'aatii warra jettan harkatan jirtan jechuudha gaaffii sirriitti jechuudha. Kanaaf warroonni gartee dhugumaan gartee gaaffii sirrii harkatan keessaan na qunnamtanii bakka barbaayyoo gartee maatii kiyya gartee karaa finfinnee dhufaa jira bakka barbaadu gartee naaf geessan hangatiin illee rakkoon qabu. Finfinnee geessa rakkoon hin jiru. Sumni takka illee gartee son alaa isaa bakka jirti jechuudha. Bakka inni barbaade yoo hajaa qabaatee bakka san gartee ni geessaa jechuudha. I promise rakkoon hin jiru. Walumaa galatti ayyuu thank you. Namoonni gartee immoo ilkeedha sii fiddee maaloo sii fiddee jettan akkana X dha jechuudha. X akkana ta'ee jira jechuudha. X kana fakkaataa galatoon fadhaa baay'isin jaalladha baay'isin kabajaa viidiyoo laayik share godhaa namoonni gartee yaasuu biraa subscribe godhin ammallee subscribe godhaa isin jaa I love you guys. Viidiyoo gartee itti aanu gartee hanga walitti chaanatti nagannaaf tura. Assalaamu alaikum.